Abbake akakayuke Madina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani leman akimi keessatti isi argee guri dandeetti qabdan shirshiri walii godha akka haadha si bira kee isin dhaqqabdu godhaaf ramadaana biyyaa baatee akkanatti farge jette an kasi mana akimi keessa baddee ufarge arge malee isin beeku ani nama itti nawaame adara guri dandeetti qabdan ambaasii birmadhaa fi akkasiin haadha fi galtee dhaqqabattu birmadhaa fi maqaa rabbii Aleke ol qabi maal taateetu kana boleettiin keenya harkisiin miilisi irraa cite Ukubani mo menu timta katasa እህታችን ምን ሆና ነው ግራ ተቆረጠው በሽታ ነው በምንድን ነው ብየዋለሁ የሚነግረኝ ነገር ነገራችኋለሁ እሺ akkuma beekamu isheni asii kallattiidhaan Saudi Arabiyaa deemte osoo hin taane sagaleen dhaga'amaa hin jiru. sagalee kee ol qabi Sagaleen hin jiru. dhiifamaa wajjin sagalee ol qabi soorii waan sirra ga'e nagga isaati immoo naa barreessi waan ijoo fakkeenyaaf ji'a sadii reeguutti jedheera barreessi ji'a sadii maqaasii barreessi eshi atoo ishi Madiinaa Siraajuu Wasanaa Wallagga Lixaa Aanaa Babboo Gambeelidha ishi ganda shimal tokkee eshi maal taate Madiinaan asii nagaa fayyaa ishee medikaala gasheen dhiifamaa wajjin mul'achuu dandeessaa mul'achaa hin rakkoo haadha manaa keetii dubbataa jirra akka kootu Muzammer duubatti bayitii waan barirra taa'eeti silkii waan ta'e keewwadhu aseese halkaan qabiitii dubbadhu akka namni si ilaaluufi dubbiin ijaan seena ishi sagalee sii ta'uufi nama kuma ja'a waraabbataara please yeroo inni dubbatu riikardi godhaati irraa kutaatii bakka kootii poost godhaafi dhaggeeffadhaa waliin dhaggeeffanna ishi Madiinaan asii nagaa fayyaa deemtee siniin jechaara nagaa fayyaa deemtee gaafa deemtee jettu ijoollee nama sadii ta'anii deemanii kan godinni tokko jechuudha ijoollee kaleessa gadda wal beekan osoo hin taane asumatti dhimma deemsa isaanii irratti wal barsiifnee nagaa fayyaa walumaan deeman isa deeman sa'aatiin isaanii sa'aatii wal fakkaataadhaa xiyyaara tokkoon deemanii akkuma deeman asii ka'anii gara Dubaayitti bararanii Dubaay irraa gara Saudiitti deebisan kallattiin arganne jechuudha. Achi booda gaafa Dubaay irraa gara Saudiitti bararanii dhaqanii Saudii bu'anii Madiinaanii mataan na dhukkuba xiyyaara irraa buutee kaatee mataan na dhukkuba ijoollee mataan na dhukkuba irraa na qabameessee malama jettee utuu ijoolleen hin qabin kufteedha. Ishi. Achi booda isa kuftee nuti hin iyyine jette lammagaanii wanta kana ijaa'ina garreegaa ijoollettii mannatti mee ijoollettii ከሳውዲ አረቢያ መዲና ከኢትዮጵያ የሄደችው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሶስተኛ ወርዋ ነው። ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ሶስት ልጆችን አስተዋውቀናል ነበር። ሁለት ልጆችን ከሷ ጋር ሶስት ተዋውቆ አብሮ ነው የሄዱት። ከዛ ወደ ዱባይ ሄዶ ዱባይ ወርዶ ትራንዚት ወደ መዲና ወደ ሳውዲ ሄዱ። ሳውዲ ከሄዱ በኋላ ኤርፖርት ውስጥ ከፕሌን እንደወረዱ መዲና እያዞረኝ ነው ያዙኝ ብላ ወደቀች ነው ያሉን እዛ ኤርፖርት ውስጥ ማለት ነው። እሺ አቺ ቦዳ ijoolleen kun hin iyyine naan jedhan hin iyyineennan daldalaan nu fuudhuu dhufe kun mi'a keenya yeroosi makiinaatti naqaa jira sanuun iyyine fiigee raatee dhufeedha.
Achi booda maanni maal taate jennaan mataan na dhukkuba jettee maraattee kuftee jennee matii jennee gadi jennee bakka wasa setteemuuf gadhiiftee dhuma akkuma du'aatti kufteedhaan. Kana booda namichi kun dhufee ijoolleen bishaanitti nannee gaafa lafaa ol fuunu isheen hin dubbattu makiinaa manni ittiin nu fuudhuu dhufe kana keessa buufnee hospitaala xiqqootu jira achi safara sanaa jedhan achumaan hospitaala sanatti geesse daldalaan kun gaafa geesse jedhu dookteriin achi keessaa yaalu dhibee mucaa kanaa ulfaataadha. Wanti hin dhuftee maashiin kun makiinaan balaa tasaa ittiin nama fuutu dhuftee ageessituu hospitaala guddaa ambulaansii ambulaansii jechuudhaan yaadi kiyyallee qabamaa waan ta'eef waan ati ammanatti himtullee eegernaan galu jetta. Kana booda ambulaansiin dhuftee fuutee magaalaa Alqaasiim Bureedaa jedhamu kanatti geessitee jedhan. Ijoolleen suni bakka sana booda lammata nagarree daldalaan kuni gara biirootti nu deebisee lammata Madiinaa wajjin waliin agarree jedhan isaan waan isaan irraa dhaga'e kanumaa isin jechuu barbaadeeti. ከዛ በኋላ ሳውዲ አረቢያ ኤርፖርት ከገባች በኋላ ሁለት ጓደኞቿ እያዩ ራሴን እያለች ወድቃ እንደ ሞተ ሰው ስትሆን ጮህን። ከዛ ኤጀንሲው መጥቶ በመኪናው ወስዶ የሆነ ሐኪም ቤት አስገባት። ሐኪም ቤቱ አይቷት ከባድ በሽታ አላት እቺ ልጅ ብሎ በአምቡላንስ ወደ ሌላ ሐኪም ቤት ወሰዷት። ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ነገር አናውቅም ማለት እሺ። ሰነ ቦዳ አርኪሲ ሚልሲ ሰበቢ ማል ጭቴን ቤተን